Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Oromoodha social media irra wajjin jirtan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jecha haala kanaan. Assalamualaikum jechuun amantii muslimaa keessa heeraa jira. Akkanumatti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namni ummata muslimaatiin hin jaa isin ammoo deebitanii viidiyoo daleeynettanii dhalaa qabdanii huttuu samii deebitanii mataa lafa riidanii maallaqa barbaade jecha ummata Oromoo qabiyyatan akka hin jirre kanneen isin gogoomsanii isin jiru ummanni isinuma dhugumaa fi dhugumatti haala kana jiraniif taa'u isin ammoo dhugaa miti wal mari'attanii jaarsaa jaartiin biraanki dalee namaarra daleynettanii waan hin taane jirtanii garuu jaartii barulmaan irraa hortan jaartii teessan mataa qabdanii rifeensa banaa warri lafa riidaniif eeggadha wanni kanaa dogoggoraa safuu teessan eeggadha jechuufin isiniin jee galatooma.